Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota VTV. Qophii keenya guyyaa har'aan seenaa magaalaa Harar gabaabbinaan kan waliin ilaallu ta'a. Qophicha waliin Anayyaantuu Baacaati. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan immoo affeerraa keenya kabajaaf jaalalaati. Miidhagina aadaa durii qabattee baha Itoophiyaatti magaalaa Finfinneerraa fageenya kiiloomeetira 515 irratti argamti. Magaalaa guddoo naannoo uummata Hararii kan taate magaalaan Harar. Hangafa magaalotaa kan taate Harar jaarraa 19ffaa keessa mootii Harar isa jalqabaa kan ta'e Emir Habaabootiin kan hundeeffamte yeroo taatu amiirota 72 aangeessitee jirti. Harar hundeeffama magaalaa ishee kan cimsitee fi caasaa amantii fi hawaasummaa ishee kan dagaagsite bara mootummaa Amiira lammaffaa Sheek Abdiidaar jedhamanii kan hanga ammaatti kabaja guddaadhaan yaadataman Amiir Umar Ariidaatti ture. Itoophiyaa fi biyyoota gaanfa Afrikaa hundumaaf biiftuu barumsa amantii Islaamaa ta'uun kan tajaajilte Harar ammas magaalaa haalli jireenya amantii Islaamaa hedduminaan keessatti calaqqisudha. Magaalaa waggoota hedduu lakkoofsiste magaalaa Aksuumitti aantee maallaqa mataa ishee qabaachuudhaan ogummaa fi daldala biyya alaa fi biyya keessaa wiirtuu taatee bara dheeraadhaaf tajaajiluun seenaa qaroomina hedduu kan qabdudha. Walakkeessa jaarraa 16ffaatti keessumattuu bara bulchiinsa Imaam Ahmed Ibrahim Al-Gaaziitti Harar ciminaa fi humna isheetiin sadarkaa olaanaarra geessee turte. Du'a Imaam Ahmediin booda humni uummata Harar waraana walitti aansuun adeemsifamaniin waan laafaa dhufeef ofii isaanii weerararraa ittisuuf jecha darbii Jogol karaa 5 qabu ijaaruu isaanii seenaan ni agarsiisa. Jogolli umurii waggaa 500 lakkoofsise bara mootummaa Amiir Nuur kan ijaarame yeroo ta'u yeroo sanatti magaalaa Harar guutummaatti of keessatti kan qabate ture. Magaalaan durii Harar yeroo ammaa darbii Jogoliin marfamtee argamuun magaalaa Harar ishee duriif faaya ta'uu danda'eera. Darbiin Jogolaa lafa heektaara 48 kan uwwise yeroo ta'u of keessattis daandiilee dhiphoo fi maraammartuu ta'an 359 masgiidota 80 ol ta'an hammatee kan qabatedha. Baroota hedduu dabarsanii kabajaan kan dhaabbatan bu'aaleen sirna ijaarsa uummata Hararii bara durii wiirtuulee qulqulluu of jalatti hammatee kan nama ajaa'ibsiisan waan ta'aniif dhaabbata yuuniskootiin galmaa'anii bara 1998 irraa eegalee hambaa addunyaa ta'anii jiru. Seenaa qabeettii kan taate Harar yeroo jaarraa 10 ta'uuf ofiin of bulchitee fi keessumattuu jaarraa 16ffaa booda of dandeessee bulchiinsa magaalaa taatee kan turte yeroo ta'u xumura jaarraa 19ffaarra bulchaa Hararoota isa xumuraa kan ture Amiir Abdullaahii fi Minilik gidduutti waraana calanqootti adeemsifameen booda bifa Itoophiyaa kan ammaa keessatti gumaacha mataa ishee gumaachitee jirti. Sirna Itoophiyaa ammayyaawaa keessatti Harar waajjiraalee qoonsilaa dhaabuudhaan caasaa gibiraa diriirsanii fi ragaa yookiin kaartaa abbaa qabeenyummaa lafaa qopheessuun adda duree taatee ibsamti. Faayidaa diinagdee bara durii fi bara dhiyoo qabduunis baankii, mana poostaa, bilbilaa fi geejiba daandii qabaachuun fayyadamtuu adda duree taatee jirti. Bu'uura labsiin mootummaa ce'umsa Itoophiyaa mirkaneesseen uummanni Harar bara 1984 irraa jalqabee mootummaa federaalaa jalatti mootummaa naannoo mataa ishee ijaaruudhaan ofiin of bulchaa jirti. Naannoon uummata Hararii naannoo uummata Oromiyaan kan marfamte yeroo taatu bal'inni naannichaas kiiloomeetira iskuweerii 343 uwwisa. Haalli teessuma lafaa tulluu hedduu kan qabu yeroo ta'u bakki ol ka'an inni guddaan tulluu Awaakiim qixa galaanaarraa meetira 2200 irratti kan argamu yeroo ta'u bakki gadaanaan immoo sulula Ereer kan qixa galaanarraa meetira 1300 irratti argamudha. Akka ragaa eejansii staatiksii giddu gala Itoophiyaatti bara 2007tti baay'inni uummata naannichaa 230 yommuu ta'u kana keessaa parsantii 69 kan ta'u amantii Islaamaa, parsantii 27 immoo amantii Kiristaanaa Ortodoksii, parsantiin 4 immoo amantii gara biraa hordofu. Naannichi sablammiilee Harar, Oromoo, Argobbaa, Amaaraa, Tigree, Guraagee fi kanneen biroo bara dheeraadhaaf nagaa fi jaalalaan kan waliin jiraatan yeroo ta'u keessumattuu magaalaa guddoo naannichaa kan taate magaalaan Harar keessummoota jaalalaan simachuudhaan kan madaqsituu fi walitti dhufeenya hawaasummaa ciminaan kan keessatti calaqqisudha. Magaalaa kana keessatti mandaroota Jogolaa keessaa dhalattoonni sablammoota adda addaa garaagarummaan afaanii fi amantii osoo isaan hin daangessiin bara dheeraadhaaf jaalalaan jiraachuu isaanii beekamaadha. Afaan hojii naannichaas afaan Oromoo fi afaan Harar ta'uun murtaa'uun isaas dhugaa kana kan calaqqisiisudha. Magaalittiin hawaasota afaan amantii fi eenyummaa garaagaraa qaban kan jiraachistu waan taateef Itoophiyaa xiqqoo jedhamuu dandeessee jirti.
Duudhaa hawaasummaa kanaanis bara 1926tti dhaabbata UNESCO irraa magaalaa nageenyaa fi wal danda'uu jedhamtee badhaasa argattee jirti. Yeroo ammaa kanas magaalaa jiraattota ishee jaalalaan qabachuun seenaa qabeessummaa ishee kabachiisaa adeemsa ishee itti fufteetti. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin seenaa magaalaa Harar irratti hundoofnee isin biraan gahaa turre kan hangammaatti daawwattan kana fakkaata ture. Nu daawwachaa nu waliin turtii taasisuu keessaniif guddaa isin galateeffachaa qophiilee keenyaaf waliin yeroo gaarii.